Halloo, akkam jirtu? Nagaa keessanii jirraa fedha Waaqaan jedhama. Kun Tech for Oro YouTube channelidha. Viidiyoo kanaan tippii gabaabduu tokko akkamitti viidiyoo keessan TikTok irraati yookaan viidiyoo TikTok irratti baay'ee gadhiiftan yookaan TikTokerii warri taatan jechuudha. YouTube short akkamitti jalqabuu ni danda'ama karaa gabaabaa han jedhu isinittin argisiisa jechuudha. Baay'een keessan TikTokeriidha. TikTokeroonni iffartii keessaa kan dandeettii keessan TikTokii gubbaa irratti baay'ee dhamaatanii itti laayikis argataniitu itti foolooris argataniitu just dandeettii keessan baay'een kan achirratti baratan ni jiraattu. Kan ittiin immoo famous kan ta'e baay'eetu jira jechuudha. So akkamitti immoo gara qarshiitti jijjiiruu dandeessu dandeettii keessan kana gara YouTube'itti fiddaniitu akkamitti gara qarshiitti jijjiiruu dandeessu gara biizinasiitti jijjiiruu dandeessu kan jedhu isinitti argisiisa jechuudha. So YouTube shortiin akkuma TikTokii viidiyoo gaggabaabaa gadhiisuudha. Laayikii gurguddaa fi viyuu guddaa kan itti argatanidha. So kan immoo gara viidiyoo yookaan immoo gara YouTube shortitti fiduudhaaf watermarkii isaa irraa remove gochuun baay'ee filatamaadha. Kana jechuun watermarkii mataa isaanii qabaata TikTokii gaafa viidiyoo hojjettan gara dhumaarraan teessu yookaan immoo gara gubbaarraan teessu watermarkiin ni jiraatti. Username keessan kan of keessatti qabatu akkuma kana TikTokii an ofiisaa irra kaa'ee jechuudha. Waan akka loogoo fakkaattu isheen ni jiraatti. So isarraatiin remove goonetu akkamitti HD isaa viidiyoo quality HD qabuutiin daawunlood godhanna qulqulluusaa jechuudha. Daawunlood godhannee kaanitu akkamitti immoo YouTube shortiitti hojjechuu dandeenya yookaan immoo YouTube shortii goonetu kan vertikaalii ta'ee fi akkuma kanaa sekendii hanga 60 gidduutti daqiiqaa tokkotti hin ta'in jechuudha. Akkamitti gadhiisuu ni danda'ama jedhu isinitti argisiisa jechuudha. Zan maal gootu qabaa TikTokii YouTube miti viidiyoowwan TikTokii keessan irra deemtanii liinkii isaa maal gootu koppii gootu. Koppii erga gootanii fi browserii qabdaniitiin sarchii ni gootu jechuudha. Maal ta'in sarchii gootu TT downloader akkuma argitan sarchii godhadheeraa TT downloader no watermark kan jedhu ni jiraata. Zan kana maal gootu sarchii gootu. Sarchii gaafa gootan liinkiin jalqabarra ni dhufu ni jiraata la websaayitii kanaan adda baafadhaa isa kanaatiin jechuudha. Zan isatti guutu zan feesii akkasii isinii fida jechuudha. Waan akkasii isinii fida maal gootu iddoo kanarratti akkuma isiniin jedhe liinkii keessan irratti koppii gootu. Fakkeenyaaf kanaan duraan an godhe baay'eetu ni jiraatu asirraa liinkii jechuudha. Liinkii TikTok irraa nan fuudhe zan tokko isaan irratti ilaalame akkuma argitan liinkiin TikTok irraa dhufe asirra ni jira jechuudha. Sababni daayirektii maal gootu daawunlood jettanii itti buutu iddoo kana akkuma argaa jirtan zan daawunlood itti buutu. Sababni just aadiin ni jiraata baballeessitu akkuma argitan akkatti isinii fida jechuudha. Opshiniidhaan akkatti isinii fida. Isa jalqabaatti guutu jechuudha. Without watermark zan daawunlood gochaa jira. Daawunlood godheetu fiteera jechuudha. Akka argitan kun hojjala daawunlood godhee fiteera. Zan open in folder jettu open in folder zan viidiyoon daawunlood ta'e kunooti itti buutu jechuudha. Watermarkiin qabu kana fakkaataa baay'ee galatoomaa maatii ta'a subscribe godhaa. Gara fuulduraatti immoo akkamitti YouTube shortii bareedaa isaa hojjechuun ni danda'ama jedhu walitti dhufna jechuudha. Baay'ee galatoomaa.